keessa ijoolleen iqaamaa qabdan. Saudi Arabiyaa keessa ijoolleen iqaamaa qabdan. Fakkeenyaaf osoo poolisiin siin hin qabin jechuudha. Namni iqaamaa qabdu achi keessatti jechuudha. Ijoollee Saudi Arabiyaa please isina gubu isina dhiigu gaafa eenyuun iyyuu ta'u ijoollee Oromoo bisin dubbatini garuu Oromoo ta'u gaafa qallitti duuna gube dhugaa dubbachuuf jecha. Kanaaf iyyuu ijoolleen iqaamaa qabdan biisana keessaa. Ijoolleen achi iqaamaa qabdan. Fakkeenyaaf amma namni gadi ba'ee dubbachuu danda'u, namni deemuu danda'u, namni amma ijoollee hedduun jiraata achi keessaa iqaamaa hin qabanu. Jiru sodaataa jiraatu warri kaan, olii fiigaa jiraatu warri kaan achi keessa. Isinii galee kanaaf iyyuu kaan immoo iqaamaa qabdu. Kan achi keessa turtan namoonni gurguddaa illee jechuudha. Irratti hirmaadhaa ofii keessanii of taati. Mootummaan kun ijoollee achi keessaa hin bahatanii yoo yaaddanii abjuudha. Hin baasu. Mootummaan sunillee mootummaan biyya sanaallee gaafatee jira Abiyyi Ahmed. Abiyyiin dhimma irraan qaba ijoollee sanarraa. Inkaan ijoollee Saudi Arabiyaa miti Abiyyiin biyya isaa bushaa hin jiru. Abiyyiin biyya Itoophiyaa bulchaa hin jiru. Isinii galee kanaaf yadaraa keessan ijoolleen achi keessa jiraattan keessattuu ijoolleen Saudi Arabiyaa jiraattan warri iqaamaa qabdan. Imbaasii waliin dubbadhaa wanta gochuu qabamu taree wanti isin gaafatamu jira yoo ta'e kara birrii taanaan nuti wal gurmeessine amma taakoo akka Dubaay jirutti ijoollee Dubaay jiran gurmeesse wanta barbaachise birrii barbaachise yaa'u birriidha wamaa gochuu hin dandeenyu fageenya irra jirra waan ta'eedhaaf wal gargaara kan jennu birriidhaan malee wamaa gochuu hin dandeenyu ni beektan barachitanii marti keenya iyyuu iddoo garaagaraa jiraana Beeruutii Kuweetii eessa jira namni kanaaf iyyuu jechuudha akka koota akka dhuunfaa kootiitti namachi keessa iqaamaa qabdu Saudi Arabiyaa keessa namni iqaamaa qabdanu imbaasii deemaati itti dhimmaati dhiiga kooti jedha lammii kooti jedha bo'aati maraa dhala dhugaa rabbi baay'ee akka tokko na gochaa maaliif kara keenya nu amma kara meeqa miidhamna biyya keessa akkas rakkoo nurra gahaa jira sanuu nurratti isinii galee biyya sana keessa akkana Oromoodha isinii galee kanaaf iyyuu warra silumayyuu mahayyimiidha jirarraa maal eeggattu natti himaami warra sila maal eeggattu warri Oromummaatti itti dhaga'amu nama ciccimoo taatan biyya isa kan jiraatanu Saudi Arabiyaa keessa namni iqaamaa qabdanu imbaasii wajjin haasaati wanta imbaasii sin gaafate nuuf qooda akka biyya Beeruutitti namni Beeruutii irraa akka Kuweetitti Kuweetii irraa akka Dubaayitti Dubaay irraa nuuf qoodaati nuti waan gochuu qabnu birris taanaan akka danda'ametti jechuudha. Isinii galee lachittooma sa'aatii kanatti wal gargaaruu jechuun birriidhaan yoo eessayyuu ta'e Itoophiyaas taanaan iddoo kamiin taanaan birriidhaan wanti godhamu hin jiru isinii galee kana jechuun immoo nuti bira dhaabbannee ijoollee kana utuu amma danda'ametti dubbuun jaraa ba'u kara biyya jaraa galan biyya galuuf illee birrii gaafachuu danda'a nuti immoo sa'a kanatti hundi keenya akka biyyaa irratti jechuudha Facebook irra qofaa baanee iyyuu miti amma sa'a kanatti isinii galee iyyuu qofa miti namichi kun yoo osoo du'e argame ijoollee sana quba hin qabu isinii galee ijoollee sana hin baasu ijoolleen kun mana hidhaatti dhumti ijoollee hedduu jira mana hidhaa keessa please sanuu sa'a kana mimmireefi jara akkam ta'a maatiin argina awwaallatu osoo nyaatiin osoo hin dhugin osoo gubatan mana hidhaa keessatti osoo cinqamanuu ji'a meeqa jiddu bagaanii jiru ijoolleen kun mana hidhaa keessa please warri Saudi Arabiyaa keessa iqaamaa qabdanu itti deddeebi'aati dhimma koo jedhaati imbaasii dhaqaati dhimma siyaasaa yoo ta'e kunoonni kaaniyyuu siyaasaaf jedhe akkam ta'aa jira argaa jirtanii adaraa keessan warri iqaamaa qabdan Saudi Arabiyaa keessa imbaasii wajjin haasaati imbaasiin maal gochuu akka nuti qabnu ijoolleen kun biyya galuudhaaf maaltu barbaachisa ijoolleen kun meemmee ijoollee kana maaltu godhamu jedhanuuf nutti hima gadi baati Facebook irratti haasaa nuti immoo walii qoonnee ijoollee kana gargaarree ijoolleen kun baatee lubbuumti jaraa kara biyyaa galu adaraa keessan baay'ee nama guba maaliif kara meeqa miidhamaa jira namni nuuf yaadu hin jiru keessattuu Oromoo jennaan namichi kun gurra qabata funyaan qabata Abiyyi Ahmed isinii galee dhugaa sinitti maa jiran ana na guba garuu namni dhiigni Oromoon gaafa akkas rakkatu na gubaanaan asama afaan Oromoo dubbatu ijoolleen kun akka jira afaan Oromoo dubbatu isinii galee afaan Oromoodha ijoolleen kun yoo agartanii viidiyoo jira yeroo viidiyoo waraaban Oromoodha ijoolleen kun waan fedhanaa ta'anu garuu saa kanatti hundi keenya hojii biyyaa baane osoo nu ta'e osoo na ta'e osoo sin ta'e isaatii kanatti lammiitu lammiidhaaf dhaabbata isinii galee isin haguuguutti dhaga'amuu qaba saa kanatti kanaaf iyyuu ijoolleen marti keessattuu warreen Saudi Arabiyaa jiraatan xiqqaadhaan amma guddaatti haga danda'ametti warreen iqaamaa qabdan yoo gadi hin baane akka poolisii hin qabnetti lakkiyaan bakkee deemuu hin danda'a kan jettan poolisii yoo gadi baatisi qabuu kan hin dandeenye jechuudha iqaamaa warri qabdan imbaasii wajjin haasaa godha
imbaasiitti itti deddeebi'aa dhimma koo jedhaati itti deddeebi'aa imbaasii cinqaa ijoolleen kun dhumaa jirti achi keessatti ijoolleen kun nyaataa hin jirtu ijoolleen kun dhugaa hin jirtu akkuma keenya biyyaa baane jarris akkuma keenya jarris hojiidhaaf biyyaa baane inni kaan fuudhee hin qabu inni kaan jireenya iyyuu hin jiraanne inni kaan mara isaa iyyuu hin baranne rakkoodhaaf biyyaa bahe maatii gargaaruuf biyyaa bahe ofii jiruuf biyyaa bahe sidii galee kanaaf iyyuu ijoollee adaraa keessan marti keessan walaa gargaaru achis dhaabadhaa asis dhaabadhaa oromoo keessatti dubbadhaa sanaafis dubbadhaa maaliif innumatu waliif jira eentu meemmee sa'a kanatti keessattuu sa'a kanatti eentu nuuf dhaabata ijoolleen kun immoo oromoodha እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ani gaafa naggeeffadhu viidiyoo jira iqqedhee boo'ee dhugaa dubbachuuf jecha iqqedhee boo'ee jira gaafa naggeeffadhu viidiyoo jira sinii galee sa'a kanatti hundi keenya hojiidhaaf biyyaa baane gaxxaminyii ta'e ijoolleen kun qabamanii jiru sanuu baay'inni jira qoosaa miti baay'ee guba biyya arabaa isiyyuu hin guba ijoolleen kun wanta nyaata gahaa hin qabani ijoolleen ni jira baay'ee ulfaataa diigas jira baay'ee ulfaata imbaasiitti deddeebi'aati nama jaataati achiru dhaabadhaati iyyaa wanti biraa hin jiru ijoollee keenya nu baasaa achi keessa jedhanii wanta imbaasiin jedhu immoo nutti hima nuti immoo gargaarree biriinis taanaan wal gurmeessinee akka biyyaatti beeruuti irraa kuweetii irraa saa'udii irraa dubaay irraa biyya irraa jechuudha wal gurmeessinee wanta ta'uu qabu birrii walitti buusnee ijoollee keenya kara biyyaa gashuu qabna lubbuun jaraa kara biyyaa galuu qaba sinii galee maaliif yoo kana hin taane yeroo waliin dhaabanne yeroo mara feesbuukii erga dibaanee wal arrabsu ana rab amala ijoolleen siree waan san kan arrabsaa jiru garuu maal sin xaqamne nama arrabsuun sa'aatiitti nama san jira nama arrabsuun jira na arrabsuu dandeessa fakkeenyaaf nama gadi ba'ee gabaa walakkaa qullaa koo dhaabadhee namaan na laaleen jechuu hin danda'u sii galee kanaaf anaan dantaa kee hin qabu amma ijoollee baay'ee sila na arrabsaa jirtu ana maal irraa goota dhugaatuu sitti maa jira yookiin namaa hin taatanu yookiin namarraa hin fagaattanu yookiin nama sixxan maal faayidaan keessan natti himaami maal faayidaan keessan awanti na gubayyoo jiraate marti keenya gaafa biyyaa baane qaama keenya guutuu ija nagaa miila nagaa gurra nagaa harka nagaa biyya keenya irraa baanee dhufne hojiidhaaf biyya kana sa garuu as geenye rakkoo nama mudata nuti duraa yeroo ijoolleen keenya asitti duutu ijoolleen durbarraas ta'e ijoollee shamarree duutu biroo itti buusnee karaa biyyaa gashaa turre wal gargaarree wal iyyaafannee biroo eessaraa yoo duutu ijoolleen tasitee duute jennaan biroo itti buusnee ishee karaa biyyaa sinii galee amma garuu saa kanatti hundi keessan iyyuu ajandaa biraa waan qabatanii jirtanuuf sirriidha rakkoon biraa ni jira fakkeenyaaf waa'ee oromummaa irratti namni sitti dhagaame gubataa jirta wal beekna garuu kunis immoo jechuudha kunis ijoollee keenya ijoolleen kun osoo bakkeera jiraatanii ijoolleen kun osoo akkuma keenyaa firii ta'anii yookaan akkuma duraanii hojiirra jiraatanii jarsi yoo dubbatu oromummaa jiraatiif sinii galee jarsi yoo waan gubatu acaaluudhaaf osoo bakkeera jiraatanii jarsi yoo firii Jawaar Mohammad jedhu jarsi yoo firii Baqqalaa Garbaa jedhu akkuma keenya garuu jarris immoo qabamanii hidhamanii sanuu ijoolleen kun cinqii fiddaa keessa jiru ijoolleen kun nama gaddisiisa baay'ee dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa nuti ummatu kutti hin qabnu ijoolleen Oromoo ummatu kutti hin qabnu ummatu kittiila wal rabsu bakka wanti biraa hin jiru wanta gaarii hojjettan waan rabbiin jaallatu wanta rabbi sitti gammadu gaafa duutellee waan rabbiin lisii barreessu jechuudhaan gaafa intanaa keetii mee waan gaarii maal hojjettan natti himaami nama rabsuu qofa nama jibbuu qofa footoo nama balleessuu qofa waan tokko waayidaan qabdani an dantaa keessan hin qabu karaa kanaa ana fi kotti namaneen deema waan ta'eef dantaa keessan hin qabu garuu ijoollee Oromoo bakka jirtan mara adaraa keessan ijoollee Saawud Arabiyaa keessatti hidhamtee jirtu karaa biyyaa gashinu karaa fedheena ta'u ijoolleen keenya dhumaa jirti ijoolleen keenya du'aa jirti tini galee inni quufee inni tolee inni zanaa jedhee jiraatu inni birrii akka barbaade argatee inni makiinaa ofii zanaa jedhee jiraatu sitti kolfa si galee gaafati dubbattu si arrabsa si galee inni kun maal itti tolee jiraata anamma kakootti wanta itti badeen jiru zanaa jedheen jiraadha kakootti garuu na guba bakka citee guba na guba si galee anamma zim jedhee dhiisuu wallaalee miti garuu namni sammuun kee yaadu namni dhugaa Oromoo taate yookaan ati dhuguma nama taate dhachuu qofachuudha amma kun paartii ilaallatu kun waa'ee namummaati sinii galee kun paartii ilaallatu ijoollee Oromoo yoo nuti walii hiyyaanne mootummaan naafxinyaa mootummaan gabroomataan kun biyya isaa bushaa hin jiru sabachi isa danda'an jiru ijoollee si gashuu dhiifnaan sinii galee kanaaf iyyuu ijoolleen Saa'ud Arabiyaa jiraattan akka kootti ijoolleen Saa'ud Arabiyaa jiraattan
xiqqaadha amma guddaatti wal gurmeessaati adaraa keessan warreen iqaamaa qabdan yoo gadi baatan yoo poolisii hin qabne jechuudha imbaasii dhaqaati imbaasii duratti dhaqaati waan barbaadan haasaa jirru yoo gaafa sana wantoota isin yoo danda'u fala dhimma koo jedhaa obboleessa dhalaa atamma namni kun obboleessa kooti jedhe namni kun obboleettii kooti jedhe siif galee malee mani namni jira hin jedhin namni kun obboleessa kooti dhiiga kooti jedhi yaadi osoo obboleettiin kee meedhaa jiraatti osoo obboleessi kee meedhaa jiraatti akkam taata natti himaami nuti waliin gargaaru waluma rabsu ani dhugaa rabbi ijoollee makaji Facebook fayyadamuu koo irraa osuma zimbadhee baqadhee taa'e dhugaa rabbi lettoo lamma kanaan booddee maal ijoollee isin yeroo namni waarummaa sa'u paartii garaagaraa deeggartu nama rabsitu kana irratti illee ijoollee keenya ijoollee Saawud Arabiyaa illee argaa jirtu viidiyoo jira amma dhiin gadam candoo akkamitti du'e achi warra meedhaa keessa akkamitti akka du'e argaa jirtu viidiyoo jira garaa isin hin gubu maal kun damoosa kee ji'a tokko illee fudhatu bar damoosa kee ji'a tokko illee fudhatu bar maaliif qophaa kee miti si galee wal gurmeessinee hundi keenya akka fakkeenyaaf akka biyyaatti hanga dandeenyu hanga qabnu yoo walitti sheerii goone xiqqoo miti hin ga'a jechuudha isinii galee kanaaf iyyuu adaraa keessan reddeebi'ee ijoolleen Saawud Arabiyaa jiraattan warreen iqaamaa qabdanu imbaasii dhaqaati wanta imbaasiin jedhe waan gochuu qabanu nutti himaa nuti waan gochuu qabnu ni goona ijoollee keenya biyyatti agarsiisnu isinii galee kuni kana inni kan biraammoo yaada lamman qaba ijoollee har'a suuraa Sheikh Nazir Hamzaa fi Qees Luba Saamu'eel suuraa photoshoppii gootanii akka waan Sheikh Nazir Hamzaa masqalii yookiin kan ortodoksii masqalii uffateetti photoshoppii godhanii sanuu osoo nasnaqqaamu namni beene tokko dhugaa jedhee fudhata ilaa Oromoo ilaalaa Oromoo ta'ee peejii gurguddaa warra fayyadamu Oromoo ta'ee akka waan Sheikh Nazir Hamzaa masqalii keewwateetti sobanii waan qayyoo irra marsanii dhugaa fakkeessuudhaaf amma namni hubannoo hin qabu galee garuu wanti sun soba akka ta'e hundi keenya ni beekna garuu namni gimmaashillee akka waan dhugaa ta'etti ijoollee baay'een kara keessaa nagaafaa turtan ijoollee baay'een keessan kuni photoshoppiidha yaa jamaa kuni beekamaadha kuni raasamuun barbaachisu garuu ijoolleen baay'een nagaata kara keessaa namni waan akkasii hin beekne nama rabsuuf ittiin fiiginaa nama guddaa rabsuuf hin fiiginaa dura hubadhaa qoradhaa sirree akka ta'e adda baafadhaa dura isinii galee namni fakkeenyaaf amma isin warri kolkolleen kuni akkamitti nama guddaadha akkas gootanii abaluu akkas godhee kun kana miti kun sana miti qeesis yoo ta'e sheekis yoo ta'e jarri 100% si caalu dhiiroo sitti nima bareechiyan sitti ma akkaataatti jiraatan sitti ma akkaataa amantaa sitti ma akkaataa amantaa waan si dhibu keessaa maayinu badhe beektanii maayinu badheen ijoollee Oromoo ta'anii ijoolleen beeku Oromoo ta'anii warreen paartii bilisiginnaa deeggaranu Oromoo ta'anii sanuu peejii guddaadhaan suuricha photoshoppii godhanii akka waan dhuguma Sheikh Nazir Hamzaa masqalee keewwateetti irratti barreessanii daqaddaqanii akka waan dhugaa ta'etti yaa jamaala jarreen kun Oromoodha maaliif garuu akka Oromoo waliin galle akka Oromoon tokko hin taane akka Oromoon karaa amantaa wal loluuf sobanii maal godhan sheeki biraa waamanii wanta Sheikh Nazir Hamzaa godhe ilaalaa jechaa turan waan qaanyii ijoollee Oromoo taatanii warreen paartii bilisiginnaa deeggartan kana jechuun garuu sitti nima bareecheen warreen akkasii kun warreen aati keessan abbaa keessan biyya keessaa paartii bilisiginnaa deeggartee birii nyaachaa jirtu isinti yoo arraas taa'ee jara deeggaraa jira warra paartii bilisiginnaa sinii galee warra maatiin keessan iyyeetti warri maatiin keessan biyya keessaa paartii bilisiginnaa birii kennee fi nu deeggar jechaa jiru Oromoo ta'ee isinas yoo maal argattanumi maatiin keessan biyya keessaa birii nyaataa jira paartii bilisiginnaa deeggaree maatiin keessan biyya keessaa hin nyaata birii isin immoo jara deeggaruuf jecha isin immoo maatiin keessan deeggaruuf jecha paartii bilisiginnaa deeggaraa jirtu sinii galee paartii bilisiginnaa deeggari paartii feetii deeggari abiyyi fudhu mataa irratti yaaddu Oromoon biliyoona 60 dantaa kan hin qabne garuu ijoollee sobaan wallahi billahi subhanallah la hawla wala quwwata illa billahi ati musliima taate jecha akka isirraan barbaachisu si galee
astaghfirullah alazim ati marguma muslima jecha kana fayyadamte sobatti jecha rabbi kana sobatti fayyadamte ati muslima dhiiro wanta Sheikh Nazir Hamza godhu ilaala gaafa jettan waan sobaatti maqaa rabbi akkas gadi salphistu waan sobaatti kun waan beekamaadha kana anami fi daa'imni foggortan sigalee sanu oromoo taatanii paartii fiti deeggari nuti dantaa kee hin qabnu bilsiginnaas ta'e wanta fiti ta'e garuu akka oromummaa keetiitti garuu akka namummaa keetiitti marree deebi'an maqaa rabbii bakka salphaatti gadi buutee of waamtee akka wanti kun dhugaateetti yoo maatiin kee biyya keessaa biriyaa hajiraate atasteessee paartichuma deeggari malee sobaan hin xawalwalame oromoon akka amantaa walitti bu'uun fiigin kuni barri isaa darbee jira irra nafsitti mabareeche namni tokkoon kee amantaadhaan du'ee bada malee amman jirutti amantaa musliimaa amantaa ortodoksii waaqeffataa biraa jettee ajandaa yoo baaste natu dhukkee sirraa kasa gadi ba'ee tasa hin dandeessu suuraan suni ila mataa isin naannesse akkas godhe suuraan suni mataa isin naannesse mata biltsiginnaa immarattani sanuu gaafa sirri nyaata wal gurshaa suuraa kaanu mataa isin naanna'e dhiiroo biyyan isina nyaatu sin mataa keessa warra akkasii kan biltsiginnaa kan warra qinaatii warra mataa kore warra sinirra warra sukkaar geessan 100% gale Sheikh Nazir Hamza yoo ta'e simiti kan itti amantaa isaa qeesii keenya yoo ta'e simiti kan itti amantaa isaa inni eessaa keessa samaaf midiriidha sitti himaa bareechee samaaf midiriidha ati kolkolleen kun sheekiis qeesiis aamleettiin qeexxu hin qabdu duqeetaa mullaa nuti nu milaachuu isini suuricha ilaaltanii immaraattan suuricha ilaaltanii immaraattan ila kunu akkasni ta'e ingubattani suuricha ilaaltanii maaliif waan ajaa'ibaat ta'e suuraa akkasii ayilitti gammade ani akka itti gammadetu beeka akka itti gammadetu beeku suuricha argee jechuudha suurichi baay'ee nama hawwata baay'ee nama gammachiisa gaafa jedhe keetu nyaata wal gurshaa suuraa kaan sana sammuun keessan yookiin sukkaar keessan 100% galee ummata biltsiginnaa sinii galee maal isin xaqqama dhiiroo maatiin keessan biyya keessa paartii biltsiginnaa deeggaranii mootummaan kun akka gandaatti birri kennaafii jira gadi buusee birri kennaafii jira warra oromoo ta'e nu deeggaraa jedhee birri kaffalee fi warra biyya keessaati ofitti qabaa jira ijoolleen jaraa immoo as ta'anii wanta sobaa hojjetu ijoolleen keenya immoo tasa hin foggoramtu oromoo qulqulluu kan Jawaar deeggartu hin foggoramtu garuu tokko lama sadii afur yoo argattan dingata amma ijoollee baay'een kareessaa ma wanti kun dhugumaa akkamitti akkas ta'a jechaa turtan wanti sun garuu photoshop isaaniis inas naqaayisu bar inas naqaayisu photoshop sun inas naqaayisu ummata horii ummata gowwaa paartii fati deeggar akka namaatti yaada nama mormi anamma ijoollee paartii dantaa keen qaban akka namaatti yaada keetti nama mormi paartii sana waan deeggartuuf yaada kee irraa dubbadhu mush yaani achi fidee ummata oromoo amantaa walitti buustee arraf suuraa sana ergaa agartanii booddee Facebook irra wanti deemaa ture gaafa sukkaara keessa 100% galu wanta dubbattan wanta dhiistan wallaaltanii sinii galee immaraattan nama akkamitti waan akkasii hojjeta photoshoppii lafaa kee akka waan Sheikh Nazir Hamza mas'alii uffateetti irra gootanii dhiiroo barri kun sitti fagaatee jira garuu maqaa maanguddoota maqaa hayyoota maqaa warra amantaa guddaa akkasii kana yeroo waqqastanu yeroo salphistanu yeroo gaddeebistanu yeroo eksiira keessanu sa'aatii sanaa kaasee rabbi mu ajandaa kereksii kaa'ee jira sitti himaa bareechi yaani dhiiroo yoo sammuu qabaatte sitti himaa yoo sammuu qabaatte akkuma namaa akkuma dhaaba siyaasa tokko deeggaruutti waan siyaasa kee deeggartu waan paartii kee deeggartuuf gadi beeraa dubbadhu namni dantaa qabu hin jiru si galee abiyyi yoo faarsaa oolte paartii kee yoo faarsaa oolte dhimma kee qabu an waan abiyyi waan Jawaar faarseef nafaana Jawaar faarsiin hin jedhan si galee kanaafuu adaraa keessan warri sa'aatii warri idimeen keessatti fagaate warri biyya ormaa yookiin biyya addaa keessanii warri idimeen keessatti fagaate warri duufa afaan boolla geessan kun oromummaa kee gantee gatii maatiin kee biyya keessaa birrii nyaatuuf
maatiin kee arahabbaan kee biyya keessaayyuu paartii bilisiginnaa deeggarii nyaata jira birri ati moo maatii kee deeggaruuf jecha as teessatti loo maal argattu ati re'ee kee tiksaa oolta ati oolaa kee tiksaa oolta ati gaala kee tiksaa oolta maatiin kee waan biyya keessaa birri argatuuf maatiin kee waan biyya keessaa paartii kee deeggaraa jiruuf ati maatii kee faana buutee asii ani wanti na dhibe waan biraa miti dhugaasitti mu jecha ijoollee bilisiginnaa ammallee ajjala jirtu naannaa intarnaashinaal jirtu ijoollee bilisiginnaa isi yoo dhuguma nama taatan isi yoo sammuu qabaatanii gadi bahi paartii keessana waan jaallattuuf dubbadhu irraa dubbadhu paartii irraa namni dhimma sirraa qabu jiru garuu nun gayinaa oromoon gayinaa amantaadhaan illee oromoo walitti of hin deeminaa ittuu duunee banne kana booda ganaatti caalaa deema tokkummaan oromoo ganaa jabaata ganaa maraattu warri ummata oromoo akka tokkoon taane amantaan akka gochuu deemaa jirtan ganaa maraatu sitti ma bareechi photoshopii an kan ajaa'ibe photoshopii isa yuutuutuunas naqaasini gaafati kana dalagdu rabbiin garuu maal siin jedha amantaa hin qabdu sanuu musliima gadi baatee sanuu musliima gadi baatee maal jetta كنت لا شيخ نازر حمزة لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله لازم لها كان يقافة جت وان صوبا رتي أتمر قوام أنت مسلمة قبدا نتي ميمي وصوت قاتس سينغشو إني أوفي في اتقافة ما دبيساتي سماسي جي وصوت قاتي وصوت قاتسي إني اتقافة ما كان صارتي سيقالي إسي وري كل إسي وري غانتون إسي وري صبدون إسي وري كاتون أتشي في الدنيا في الدنيا سانو جولي غرغدو أنا توما واني جولي زبلوتي أتاو جولي غرغدو جولي بيجي غدا كبانو كان غافا وان سوا جتانو سانو مقاجرا وانتو كومنتيرتي مقاجرا وانتو ومتسالبو بارتي بلسجنا تش إسي نجيب بيارن سياسة waan ta'e godhi ana fakkeenya afaan siyaasa ani oromoodha akka oromoo kootiitti wanti falmu maayini oromoon maaliif du'a oromoon maaliif miidhama oromoon maaliif mirga isaa dhaba malee an siyaasa miti an oromoodha garuu an siyaasa miti sigalee wanti irraa dubbadhu warra akkasii kuni mee eessa ga'uuf jettu natti himaame yeroo meeqa amantaadhumaan oromoo itti buusu warra akkasii fiddanu kuni gaafa suuricha argitanii gaafa suuraan sunarra waan addaa hojjeteera waan ajaa'ibaa hojjeteera biyaans namni suura sana poosti godhe laayikii komanti namumti zimbiloo wayyuu naannoo kumaaf dhaqachuudhaan waan isiniif suuraan sun waan ajaa'ibaa hojjete ittiin gammadee baay'ee kun maal ibsa beektanii tokkummaa oromoo ibsa isin warri garuu ummanni oromoo yoo walitti bu'aa amantaadhaan warri jettan arra gaafa sheekiif qeesiin nyaata faa wal kaasuuraa kaanu sukkaara keessaa 100% gale ilmaan bilisiginnaa paartii biyya nyaadhaa maa keessan hin deeggartanu maa keessan hin deemtanu maa akka fide paartii keerratti maaf akka fide hin taatu paartii bilisiginnaa deeggartamii paartii keerratti gadi baate irraa dubbatta abiyyi kee suuraa isaa poosti goota nuti dhungashu nuti keenya beenna anamma gaafan gadi baa'u namni maaliif akka Jawaar hin deeggarree hin jedhan oromummaa koo waan hin beeku irraan dubbadha sabboonummaa koo waan irraan dubbadha sigalee warri ummata oromoo karaa eegdan yoo ummata oromoo walitti bu'aa yoo ummata oromoo gargar ba'a yoo ummata oromoos hojiin isaa kufaa warri jettan durirraa kaastanii warri agarraa itti jirtan kuni isinatti beekamee jira gadi taa'usaati suuraan irraa kun haga idimee keenya guutuu seenaa ajaa'ibaa hojjetee jira wanta ajaa'ibaa dalagee jira suuraan irraa kun dhorkee wana seenaadhaaf ijoollee oromoo ijoollee Jawaar Mohammad achi kee wadhaa suuraa irraa kan suuraa Sheek Naazir Hamzaatiif suuraa qees Saamu'eel achi kee wadhaa luba Saamu'eel dhugaa sirriitti himaa ijoollee kanuma agartee feesbuukii irraa har'a wanti biraa hin jiru annanaari feesbuukii gaafan galu sanuma footoshooppiidhaan sanuu sheer laayik komanti godhu wal jalaa ummata horii sinigale kuni kana inni sadaffaan ergaa qabu waa'ee caalaa bultumee waan tokko sitti himaan waa'ee caalaa bultumee waan tokko sitti himaan caalaa bultumee arrabsuun keenya caalaa bultumee qeequun keenya caalaa bultumee waan oromoof
aarsaa guddaa kaffaleedha. Si galee nama zimbiloo miti, nama waan intinaa wayi miti. Nama hedduu jira kan Abiyyi faarsaa jiru. Caalaa qofa miti. Garuu nuti dhimma namarraa hin qabnu. Garuu Caalaan Oromoodhaaf aarsaa kaffalee jira. Nuun immoo nu guba. Seenaan isaa kaleessaa nu guba. Si galee wanta inni hojjete kaleessa yeroo inni bosona ture, yeroo inni ija mukaa nyaataa ture, yeroo inni bineensa caakkaa nyaataa ture, ati mana kee teessee biddeena waa nyaatta maatii kee biraa. Si galee ati maatii kee bira teessee buna waa dhugda. Inni garuu bosona ture Caalaa Bultumee. Seenaa hojjete Oromoo kee seenaa qaba. Hakkuma waan namni waa balleesseen gadi baatee nama arrabsinaa. Arrabsuu dandeenya, qeequu dandeenya, nuti hin dandeenya qeequu Oromoon. Garuu paartiin bira paartiin bilisignaa paartii sin hin galchu. Nuti Oromoon keenya qeeqne hindeeffanna qeeqne. Fakkeenyaaf amma duraa yoo fudhattanii Fayyisaa Leellisaa qeeqaa turre, an qeeqaan ture garuu narrabsini. Qeequuf arrabsoo waladda. Lafaa kaatee maaloo haadha keetii min xiqirsii haadha keetii gaafa jettu sinirraa hin bareedu. Qeequun akka namni sudurraa deebi'uudhaaf jecha isaa ta'uu qabu fudhachuu kennuufi qabda. Si galee nama arrabsuu mushiyaani jecha intaa nama arrabsuu laa. Nuti qeequun keenya waan jaallanneef namni baay'een Abiyyi faarsaa jira. Nuti garuu nama kana faana jirraa hin jirru. Anamma akka kootti nama Abiyyi faarsuu dantaa kee hin qabu. Garuu nama kaleessa Oromoodhaaf seenaa hojjete, nama kaleessa Oromoof aarsaa kaffale, nama kaleessa seenaa guddaa qabu har'a gadi baanee tokkichumaan balleessuu hin dandeenyu. Ati qabsaa miti, ati Oromoof homaa hin goone jechuu hin dandeenyu. Ni ulfaata. Sinii galee warri waa'ee siyaasaan borcinaa lafaa kaatanii warri bilisignaa paartii immoo sin hin galchu. Keenya sin hin galchu. Caalaa Bultumee seenaa hojjete Oromoodhaaf. Wanta guddaa hojjeteera. Nuti kan dubbannuuf, nuti kan arrabsinu, anamma arrabsoo miti kun akka kootti. Anamma qeeqee jira Caalaa Bultumee arrabsoo miti. Irraa deebi'uu danda'a. Si galee nama kamiyyuu gaafa waa balleessu arrabsitee jibbitee tuffattee miti. Tarii yoo irraa deebii jennee qeequu qabna. Kun immoo ajandaa ta'uu qaba. Maaf ajandaa ta'a? Namni kun nama zimbiloo wayii miti. Si galee Caalaa Bultumee jechuun injilbeeffanne waan yaanneedhaaf. Caalaa Bultumee caakkaa ture, bosona keessa ture Caalaa Bultumee. Qabsaa ture Caalaa Bultumee. Si galee warri hin beekne ofirraa gadhiisi. Nuti nu guba. Namni kaleessa seenaa akkasii hojjete har'a akkamitti akkas godha jennee nu guba. Kaleessa Caalaa fi Hacaaluu akkam turan? Har'a akkamitti osoo Abiyyiin Hacaaluu ajjeesee jiru Caalaa Abiyyi faarsa jennee nu guba. Maaliif namni biraa faarsaa jira Abiyyi nuti nu galchu. Garuu Caalaan kaleessa Oromoof maal gochaa ture? Oromoof maal godhe? Aarsaa akkamii kaffalee? Yoo kana beektanii si gubuu danda'a. Caalaa Bultumee arrabsuus immoo hin dandeenya. Maaliif nuti yeroo inni fakkeenyaaf Caalaa Bultumee fudhattanii Oromoon hin jaallata. Oromoon hin kabaja. Goota kee jenna Caalaadhaan. Garuu Caalaa Bultumee erga namicha kana faarsuu jammare gantuu jechuu hin dandeenya. Mirga keenya. Oromoodhaaf hojjetaa ture, Oromoo deebisaa jira. Si galee sa'aatii uummanni Oromoo tokkummaa barbaadee qabsaa'utti deebi'uu jirutti inni immoo ajandaa biraa fidaa jira. Si galee Caalaan immoo deebi'aa jira. Al tokko lama miti. Erga Caaluun du'ee kaasee Caalaa Bultumee yeroo baay'een dubbata waa'ee biyyi kana garuu nuti ajandaatti gochuu dhiibne malee yeroo baay'ee uummata Oromoo qeeqa. Caalaa Bultumee hin qeeqa uummata Oromoo. Kun dhugaa jirudha. Qeeqaa jira. Qaata jammare qeequus garuu irraan dubbannu Oromoon hin qabsaa'u walirratti jennee dhiisne. Sinii galee har'a ammoo gaafa inni yabaasee ta'e dhufu immoo arrabsuu dandeenya mirga keenya. Arrabsuun keenya immoo maaliif kaleessa waan seeraa qabu uummata Oromoo bukkeedha. Kaleessa waan kabajaa qabu uummata Oromoo bukkeedha. Kaleessa waan nuti jaallannuuf, waan nuti goota koo jennuuf har'a akkamitti bakka hin taanetti argame nutti dhaga'ama. Siif galee kanaaf jenne arrabsuus qeequus waan fe'e gochuu dandeenya. Nuti Oromoon warra sabboonaa taate namni maalummaa Oromoo kee beektu malee warra kolkollee miti. Warra bilisignaa paartii baay'as jalaa kolkollee waan warra uummata garaaf jiraatu, uummata sobaan jiraatu. Anuma fakkeenyaaf yaada wal mormii jiraachuun dirqama. Anuma fakkeenyaaf namni dirqama Jawaar haa jaallatu Jawaar faarsuu hin jedhan. Yaada wal falmii jiraachuun dirqama. Si galee isin garuu soba keessantu isinii ol ta'ee jira uummata bilisignaa paartii. Si galee kanaafiyyuu waa'ee Caalaa Bultumee wanti ajandaa ta'uu qabuuf yoo jiraate akkuma duraa yeroo Fayyisaa Leellisaa
abiyyi faarsaa ture gaafa ummanni oromoo isa arrabsuu jammaru irraa deebi'e fayyisaa leellisaa irraa deebi'ee jira nutis kanumaaf caalaa keenya arrabsaa jirra sii galee caalaan immoo dogoggoree jira yeroo baay'ee caalaa bultumee uummata oromoo qeeqaa jira yeroo baay'ee caalaa bultumee abiyyi faarsaa jira sii galee yeroo irra deddeebi'ee faarsaa jira caalaa bultumee kun dhugaa jirudha amantanii amanuu baattanii sa'aatii namni of qabeettiin kabajna akka jedhani kabajaaf ulfina barcumaaf ulfina abbaatu baay'atee deemaa jiran sinii galee warri waa'ee siyaasa siin gallee warri waa'ee siyaasa hin beekne kaleessa biyya arabaa yookiin biyya asii dhuftee asitti of qalte ofirraa dhiisi nuti waan warummaa keenya beeknu hin dubbanna irraa sii galee sitti himaa bareechiyan akka kootti immoo akka kootti caalaan waan fedhaa godhu paartii fedhaa deeggaru akka kootti fakkeenyaaf an dirqama kee caala jawaarii deeggaru jechuu hin danda'u paartii fedhaa deeggaru garuu sa'aatii kanatti osoo namni kun zarii isaa akkas lafarra balleessaa jiru osoo abiyyi uummata oromoo balleessaa jiru osoo abiyyi uummata oromoof du'a labsaa jiru inni osoo oromoo ta'ee jiru akkamitti namicha kana deeggara waan jedhu itti dhaga'ame yanaan dirqamanii paartii koo deeggaree isaa deeggara jechuu hin danda'u ayidoon kee nangashu yana wanta akkasii jammar garuu warri isiniin galle waa hubachuu qabdani namni nama qeequun namni nama arrabsuun nama taraa wayii miti caalaa bultumee taraa wayii miti waan beennuuf nutti dhaga'ame arrabsinee mul'icu lafa keenyaan sii galee ummati haceen iyyuu hin du'e sitti himaa bareechee hacaalu hundeessaa iyyuu ni du'e hacaalu jechuun namni tokkoon isaa addarash miliyoonii gaafa dhaqee ture garba barkumeetti tokkoon isaa akka ummata faarse Itoophiyaa akkanatti raase hacaalu hundeessaa sii galee inkaan caalaa miti caalaan paartii isaa hin qabu caalaan of ta'ee qabsaa'ee of ta'ee jiraataa ture sirbee qeerroof xaaree uummata oromoo kaasaa ture har'a garuu uummata oromoo ganee jira nuti immoo hin gannaan wanti biraan jiru sii galee yeroo inni goota ture goota koo jennaan yeroo inni uummata oromoo jechuun ana tokko achi keessaa ani sii galee ana jechuun immoo har'a dhiiganas ga'ee jira ana oromoo ta'ee akka salphaata sin ga'ee hin jiru akka salphaata sin ga'ee oromoo ta'ee siif galee kanaafiyyuu namni arrabsamu suni eenyu jedhaa yaada maaliif ajandaa ta'an jedhina namni sun eenyu namni sun nama akkamiiti jedhaa yaada dursa sii galee namni kolkolleen abiyyi faarsitee fi ayidoon keer nan gashwanaan abiyyi faarsee dhiise namni kolkolleen garuu caalaa bultumee nama kabajamuun maluuf ture caalaa bultumee nama iddoo guddaa qabu ture mootanoo bukkeedha nama kabajju ture hin beena seenaa isaa sii galee kanaafiyyuu caalaa bultumee arrabsaa jira caalaan immoo waan sodaateef lubbuu isaa kana akka waan lubbuun isaa lubbuu hacaaluu caalee hacaaluu iyyuu ni du'e akka waan lubbuun isaa lubbuu hacaaluu caalee namichi kana sodaatee faarsaa jira haa faarsu garuu nuti immoo narrabsina ka wanti biraan jiru si galee uummanni oromoo narrabsa ati kaleessa nama akkas turte har'a akkasii wanti jedhu hin jiru si galee arabsu dandeenya caalaan gantuu ta'ee jira arabsu wanti biraan jiru eenyummaan taane caalaa miti kan caalaa dammoo caalaa bultumee miti kan isaa olimee qaddu'ee jira nama goota akkamii eebbisaa addunyaa laaleski eebbisaa addunyaa rabbi nabsiisaa maaru usmaayyoo muusaa rabbi nabsiisaa maaru nama goota silaa seenamaa itti beektaa miti seenaa armiin nyaatu si galee namni akkasiyyuu ni du'e kanaafiyyuu caalaan immoo kaleessa qabsaa ture yeroo inni kabajamu maluuf kabajneef jira goota koochaa turreen leenca koochaa turreen arramoo isatu nuti gubbaa geenye nuti gubbaa foo geenye inni immoo gaddeebi'e miti nutis gaddeebisna wanti biraan jiru si galee eenyummaan taane eenyu namni uummata oromoo gane namni uummata oromoo arrabse namni uummata oromoo jibbe anaaf diina kooti nan arrabsa akka kootti nan qeeqa akka kootti si galee har'a waan way argateef har'a waan anka najaibe birrin kun nufti numti mana yotes arra keessa du'e bor keessa du'e hin beeku waan fedhe argatu osoo warqiidhaan ijaarame osoo manni warqiidhaan ijaarame bor keessa du'a eenyummaan taane garuu dhugaa hawwaalanii dhugaa rajjetanii dhiiga qeerroo rajjetanii ilmaan oromoo warra du'an irraa rajjetanii mootummaa gantu mootummaa gabroota kana faarsoo jechuun በጣም ሼም ነው እውነት ለመናገር አባችሁ
warri kana nu banne warri hubannoo kana hin qabne ofirraa dhiisa warri siyaasa waliin borcitan ofirraa dhiisa in beektanii mi ofirraa dhiisa in borcina siyaasa keessa galtanii warri dhugaasaa beeku waa dubbatu isin nama rabsutti fufaa malee waa'ee siyaasaa hin borcinaa isin nama rabsu itti muddaa ana yoo na rabsite dantaa kee qabu gadi bee Facebook irra dhufe haasa'uun koo ati na rabsi ati na faas jechuu koo miti yaada koo dhufe malee jechuu sitti nima bareechi kanaaf iyyuu Caalaa Bultumee gantuu ta'ee jira har'a miti kaleessa miti gaaf lamaa miti qaata jammare Caalaa Bultumee qaata jammare jaallattanis jibbitanis nuti garuu sa'aatii kun sa'aatii uummanni Oromoo itti qabsaa'u miti sa'aatiin kun sa'aatii uummanni Oromoo wal arrabsu miti sa'aatiin kun sa'aatii uummanni Oromoo walitti quba qabu miti jennee bira tarree jira sii galee amma mooy baay'isee jira sanuu irra deebi'ee uummata Oromoo qeeqaa jira duraan wanta ni barreessee Abiyyi posti godhe yoo agartanii fi gaafa ijoolleen Oromoo attirratti komantii dhukeerraa kaastu isanni Abiyyiidhaan baga dhalatte minaamin jedhee posti godhee ture suuraa isaa wajjiniin dhalachuu Abiyyi jechuudha isa posti godhee ture gaafa ijoolleen Oromoo komantii dhukeerraa kaastu kan biraa barreessee ammas posti godhe sodaa jechuudha sii galee sodaa namni onnee qabu bakka hin taane dhaabatu Haacaaluu Hundeessaa waan jaadhu keessaa jechuudha Haacaaluu Hundeessaa ko isammaa namichi kolkolleen Abiyyiin kun komantii dubbisu Haacaaluu Hundeessaa komantii dubbisu miti galagalee lalu waan postii godhe sii galee namichi kun garuu nama bilookii godhaa Abiyyi Ahmed nama bilookii godhaa komantii namaa balleessaa garuu bulchaadha Haceen aktivistiidha sii galee kanaaf iyyuu marti keessan Caalaa Bultumee qeeqamuun isaa qeeqamuu dirqama wanta ni posti godhus wanta ni gochaa jirus sirrii miti sii galee kanaaf qeequu qabna arrabsuu qabna isin hin galchu warri Biltsiginnaa paartii gatiinni Abiyyi faarseedhaaf mataarra keewwattee ummata Oromoo gaafa Caalaa arrabsu irra dhuftee arrabsu mirga keenya arrabsinii gadi deebisnee dhukee irraa kaasna maal abbaa keessanii fiddu sii galee namni ummata Oromoo jibbe namni ummata Oromoo qeequ gantuudha sobduudha attuudha Caalaan immoo gaararraadha beektan miti gaararraa Caalaa Bultumee gaararraadha yoo waan tokko amma posti godhe xiqqoo ture immoo waan ummata Oromoo xiqqoo si garaa laaffise immoo posti godha gaararraa jechuudha sii galee noomu dhaloota kana bakka fedhi taa'ee wajjin barbaade hojjetee jechuudha aan ofiin kabachiisa sii galee kan du'ee bu'aa Hacee kan du'ee bu'aa kan jiru deema nyaata taa'ee ti Haceedha bu'aa sii galee inni yoon du'e kun teessee nyaachuudha malee osoo dhugum bara Caalaa Bultumee yeroo biyya gale nama jeesee mucaa tokko Jimmaadha ajjeese jedhamee uummanni Jimmaa akka jiru guutummaatti irratti ka'ee ture gaafa Caalaa Bultumee sargii godhate sargii isaarra gaafa uummanni irraa afee jedhu sargiin Caalaa Bultumee na yaaradha nama yartuudhaan ba'e ilaalaan ture viidiyoo sana nama xiqqoodhaan ba'e garuu kan dhaqee uwwise kan dhaqee sirbaa fi ture kan dhaqee wajjin dhaabate Haacaaluu Hundeessaati gaafa Haacaaluu dhaqee wajjin dhaabatu ijoolleen Jimmaa maal godhani Haacaaluu jibbaa turan suuraa dhaloo bal'isa turan akkamitti gantuu faa dhaabbatan jechuudha akkamitti gantuu faana hiriira itti qaata fariifa caadaggafa warra galaan ijoolleen Jimmaa arrabsaa turan jara kana akkamitti gantuu faa dhaabbata Caalaa Bultumee nama ajjeesee jira Caalaa Bultumee mucaa Jimmaa ajjeesee jira jedhanii jibbaa turani sa'aatii maanguddoonni namoo ayyoonni irraa afani kan dhaqee wajjin sirbee wajjin caffaree baase itti siqee dhiiga ko nama ko Oromoo ko jedhee eenyudha Haacaaluu Hundeessaati Oromoo rafnee kaana malee duuneen kaanu arras gadi baanee haasa'uun keenya haasaa ofa miti achi keewwataa deemaa seenaadhaaf bara baraan dubbattu seenaa sanarraa sii galee wanta ta'aa deemu arruma haasaftee baafattee niisin achi keewwadhu raasaa deemta achi keewwadhu seenaadhaaf sitti hima bara Caalaa Bultumee gantuudha jedhame sanatti namni jibbee Caalaa Bultumee namni arrabsee Jimmaan guutummaatti arrabsee biyyi biraallee Caalaa jibbee akkamitti Oromoo qabsaa'ee ilma Oromoo ajjeesaa jedhamee Caalaa jibbaa turani Caalaan biyya galee osoo hin turin sargii godhate
Gaafanni fuudhu garuu sargina caalu akka nama boo'icha wayii dhaquutti godhame malee sargii miti. Sargii artistii jedhu kana. Siigalee sargii artistii fakkaatu. Siigalee sa'aatii sana garuu kan faana dhaabbate kan waliin ture kan sirbaa ture kan uwwisaa fi ture Hacaaluu Hundeessaati. Har'a garuu inni nama Hacaaluu ajjeese faarsa nurratti. Ajaallatu paartii fedhe adeeggaru bilchiginnaallee haa ta'u wanta fedhellee haa ta'u lubbuun jiraatu nun gashu. Garuu maaliif uummata Oromoo salphisa? Maaliif uummata Oromoo mata qabachiisa? Maaliif nuti sa'aatii kana tokkummaa barbaadaa jirra? Nuti qabsootti deebi'oo jiru sa'aatii kana uummanni qeerroon. Inni akkamitti har'a nama Hacaaluu ajjeese keessattuu goota keenya goota jechuun Hacaaluu Hundeessaa waa ittiin galatsullee hin qabu dhugaa dubbachuuf jecha goota yoo jedhe xiqqaata. Siif galee haceedhaan goota yoo jedhe itti xiqqaata dhugaa dubbachuuf jecha. Garuu inni har'a nama Hacaaluu ajjeese goota ko jedhee gaafa faarsu baga dhalate jedhee gaafa faarsu. Hacaaluu jechuun dhiiroo nama diina keessa dhaabbatee barkumee jechuudha. Nama baay'ee ture beektani mii nama biyyi faarsaa turedha. 4 kiiloo situ aane nama jedhee faarsaa ture Abiyyiin deebisee Hacaaluu ajjeese. Nama 4 kiiloo gasheedha Hacaaluun Abiyyi. Arramoos deebi'ee immoo Caalaa Bultumee immoo Abiyyi irratti faarsa. Osoo Caalaa Bultumee paartii bilchiginnaa deeggare dhugaa rabbi nama gaddisiisu. Namni waan itti amanee godhaa. Namni waan barbaade godha paartii fedhe adeeggaru. Osoo inni gadi ba'ee an paartii akkasiin faar jedhee I don't care nun gashu. Garuu namitti galtuu kana akka biyyummaatti osoo kutaa waliin qoodiin Oromoo hundillee namicha osoo jibbaa jiru akkamitti inni irra gadi ba'ee biyya irratti faarsa. Yaa uummataa natti himaame. Kuni salphina isinii galee. Kuni salphina. Kuni qaanyiidha. Kun uummata xiqqeessuudha. Uummata Oromoo xiqqeessuudha wanti biraan jiru. Isa qofa miti. Namoonni baay'een gadi baanii naasaanu malee paartii bilchiginnaa deeggaraa jiru. Artistoonni keenya paartii bilchiginnaa deeggaraa jiru. Adeeggaranu nuti irratti hinoofnu olola. Adeeggaranu nun gashu. Maaliifi waan jarri paartii keenya hin deeggarre jennee hin jibbinu nuti dhimma irraa hin qabnu. Paartii fedhe adeeggaru abbaan barbaade. Garuu obboleessa koo soo ta'e namitti gantuu kan namitti naafxeenya Abiyyi Ahmed irratti faarsuu hin qabu eenyu yoo ta'e Oromoo. Eenyu yoo ta'e iyyuu sitti himaa bareecheen. Kanaafiyyuu kun sababiin ajandaa ta'eef maaliifi osoo kaleessa goota koo jennu osoo kaleessa leenca koo jennu har'a uummata Oromoo mataa irratti gadi fincaa jira dhaabbatee Caalaa Bultumee. Sanuu dhiiga haceetiin qumaara taphata. Namtichi waa hubachuu qabdan ijoolleen Oromoo ijoolleen paartii bilchiginnaallee waa hubachuu qabdan. Nuti ijoolleen Oromoo ijoolleen Jawaar deeggaru dirqama akka koo paartii deeggaru miti. Namni kamiyyuu paartii fedhe deeggaru garuu namitti gantuu kana Oromoo irratti faarsuu jechuun jibbaa Oromoo ibsuudha. Oromoon aduutuudha. Amma Caalaa Bultumee Oromoon duusaa itti gammada. Jawaar hidhamuusaa itti gammada. Osoo kana hin taane hin faarsu nurratti namicha kana. Siigalee waan itti gammadeef kan gudeedamaa jiru haadha isaati. Kan du'aa jiru obbolaa isaati. Kan hidhamaa jiru ayyoota keenya. Itti gammadee jennaan faarsaa jira. Kun immoo nu aarsa. Kun immoo uummata Oromoo aarsa. Siigalee nuun ana aarsa. Akka kootti akka Oromoo jechuudha. Caalaa Bultumee miti. Caalaa Bultumee Asmaarii miti. Namni barbaade paartii barbaade adeeggaru inni beekamaa illee jechuudha. Namni Oromoo ta'ee paartii fedhe adeeggaru. Maaliifi Oromoo waan baay'ateef miti. Namni yartuu namni xiqqoon illee uummata Oromoo ni bilisoomsa. Garuu kan nagube waan biraa osoo hin taane. Isa inni namitti gantuu namitti ayyoota keenya iite namicha goota keenya ajjeese nurratti faarsu. Caalaa jechuun gantuudha jaallattanii jibbitanii. Caalaan har'an jammare qaata jammare. Al tokko osoo Caaluun hin du'in interview wayii godhamee fi yeroo interview irratti haasa'u maal jedhe Jawaar qeeqaa ture Abiyyi faarsaa ture.
namni oromoodhaaf hojjetu akkamitti jibbama yaa oromoo eenyuun kee maan taane namni oromoof qabsaa namni oromoof hojjetu inni eenyu saati kanatti mee isin ilaala namni sun eenyu namni kun akka oromoon tokko hin taane akka oromoon hin qabsoofne akka oromoon gargar baatu gochaa jira isaan keessaa Caalaa Bultumee sanuu akka ijoollee shishifii waan maxxansu yoo ilaalta nama jibbisiisa nuti dhukeerraa kaasa ijoolleen komantii irratti dhukeerraa kaasnaan ammas deebisee waan biraa maxxansee jira isinii galee nuti sa'aatii kan barbaannu haqa barbaanna dhugaa keenyaan deemna nuti kottaa ijoolleen paartii bilisiginnaa nutti dabalama sigale jechaa hin jiru nu deeggara jechaa hin jiru paartii fedhan deeggara I don't care nunga shunuti ijoollee ummanni oromoo biliyoona 50 lakkaa'ama sigale nunga chuwaan takkasii garuu osoo dhuma ummanni oromoo dhumaa jiru kana jiisaa jiru Abiyyi Ahmed kan rakkoo raangaa jiru mootummaa kana mootummaa gabroonfataa maaf nutti faarsa gadi ba'ee paartii bilisiginnaa irratti deeggara yoo jedhee haasa'e uummata oromoo isa eeguun barbaadu nuti dhimma irraa hin qabnu kaleessa seenaa hojjeteera goota hojjechaa turreen kaleessa waan gaarii hojjeteera leenca hojjechaa turreen nama seenaa hojjete nama waan gaarii hojjete ummanni oromoo yoomiyyuu kabaja nama waan gadhee hojjete nutu gaddeebisa siigalee namni oromoof hin taane eenyuuf illee hin ta'u namni oromoo hin kabajne nuti har'a kana nuti har'a hanga baanee haasofnu kan irraa dubbannu waa oromummaa keenya aduma waa Hacaaluu Hundeef miti seenaa baay'ee beekna siigalee seenaa baay'ee beekna nama dhugaaf dhaabbate namatu qarshii hin barbaadin gooticha kan akka Eebbisaa Addunyaa kan akka Usmaayyoo Muusaa ijoollummaa jiraatiin wadhuman kan keessaa jechuudha jarreen kun goota yoon jedhe itti xiqqaata kana Caalaas maarii miti Caalaan faarsee qeerroo kaasee qarree kaasaa ture saa sanatti immoo goota hojjechaa ni ture wanti biraa hin jiru ofirra deebii seenaa ilaali ofirra deebii seenaa dubbisi sitti himaa bareechee seenaa ilaali Jawaar Mohammad oromoodhaaf manidhaa jira Hacaaluun oromoodhaaf du'e Caalaa Bultumee oromoo ta'ee maal abbaa sana namicha gantuu kan irratti faarsa paartii fedhii adeeggaru kanaafiyyuu jechuudha kanaafiyyuu akkuma duraan yeroo Faayisaa Leellisaa suuraa Abiyyi Ahmed posti godhee wayyaanneerra obboleessa koonaa wayyaa jedhe ijoolleen oromoo komantii dhukeerraa kaastee arrabsoo hundi keenya qeeqaa turre indhiisee irraa deebi'e ammas Caalaa Bultumee paartii fedhii adeeggaru ittillee dhaama warri beektan bilisiginnaallee haa ta'u birriillee haa fudhatu mana irraa ijaarratu uummata oromoo nun gashunuti ofiif jiraata oromoof hin jiraatu ana oromoo jechuu danda'a dhimmarraan qabu garuu namitti gantuu namitti dhiigalmaan oromoo akka bishaayitti dolaasu kana duratti faarsuu hin qabu abadan tu maaliyyuu ta'e nuti dhukeerraa kaasa akkuma Abiyyi kan dhukeerraa kaasna Abiyyi yoo laatan komantii namaa balleessa Abiyyoota bilookii nama godha sigalee dhiiroo uummata oromootu nama kabachiisa uummata oromootu salphisiisa sigalee biyyattii kana osoo sa'aatii kamiitti jechuudhaan Abiyyiin amma bushaa hin jiru Abiyyiin kan bushaa jiru Jawaar Mohammad mareedhaatti bushaa jira wanti biraa jiru Abiyyi kan bulchuu danda'u Jawaar Mohammad mareedhaatti bulchaa jira gootatu du'a gootatu hidhama sigalee namni onnee qabu akkas fuulduratti beel falmata sigalee malee kolkollee akka deemtee gaadaa yookiin kushee deemtee haaftu miti dhiira jechuun akkasii bara du'a jechuun akkasii bara du'a akka Hacaaluu Hundeessaa kana dhiiroo du'a jechuun du'a akka Hacaaluu Hundeessaa Jawaar Mohammad waan poolisii federaalaa qabuuf waan adda qabuuf miti kan biyya galee falmatti uummata oromootiif rabbii daddatee biyya galee hidhamuun Jawaar immoo gootummaatiif hidhame wanti biraa hin jiru Haceen immoo gootummaatiif du'e wanti biraa hin jiru akkas goota jechuun warri seenaa hin beekne warri seenaa dabsitu warri seenaa balleessitu is abbaa keetii hin geessitu osoo nuti jirru osoo dhaloonni kun jiru keessattuu uummata bilisiginnaa paartii sitti himaa bareechee uummata bilisiginnaa paartii sitti himaa bareechee ati har'a as teessee biyya garaagaraa teessee bilisiginnaa paartii deeggaruun kee waan maatiin kee biyya keessaa birri nyaataa jiruuf
maatii kee gargaaruuf jecha maatii kee deeggaruuf jecha oromummaa kee gurguraa jirta gurgura oromummaa kee nun gashu garuu wanta garaagarootti hin faarsitu sigilee maatiin kee biyya keessaa namichi kun gandatti birrii kennee ummata oromoo ta'e maal jechaa jira nagargaara jechaa jira abiyyiin ummata oromoo warra jaarsolii warra duudhaaf afaan boollaa gahe warra duudhaaf guyyaa lakkaataa jiru jarreen kana biriitti kenne gadi baa jawaartu balleesse gadi baatee kan nu bushuu qabu kan nu ta'uu qabu abiyyiidha jedhee birrii kennaafii jira jarreen keessaa uummanni ijoolleen as jirtu kun warra maatiin isee biyya keessaa birrii nyaataa jirtu quba qabdi wanna ta'eedhaaf haadhaaf abbaa ishee deeggaruuf jecha asirraa afaan banti warri hubannoo seenaa hin beekne warri waa'ee oromoo hin beekne warri seenaa warri imaanaa hin beekne si galee sitti himaa bareechee dhiiroo bakka fedhii jira iddoo fedhii taa'e eessa yoon jiraadha haga du'ee badutti imaanaa saba kootii nyaadhu seenaa uummata oromoo hin dagadhu si galee sitti himaa bareechee birrii isaarraa argattu ofii gati yoo hojjette uummata oromoof dhugaaf dhaabbatte garuu waan namni si faarseef miti waan namni si kabajeef miti ati dhugaarratti hundaa'e hojjedhu ati dhugaarra deemi dhugaarratti du'i haceen kan du'e garaaf jiraachuu dadhabee miti dhiiroo garaaf jiraachuu dadhabee miti gabrummaa baachuu dadhabee du'e Hacaaluu Hundeessaa ati garuu warra oromoo taate garaaf jiraatta imaana sabaa nyaattee wanta namni uummanni oromoo kan du'aa jiru sitti kennee deemi nyaattee eessa leengeessu guyyaa duutu leen beektu har'a duutee borduute leen beektu bishaan dhudhee fi amte leen du'uunii malta sitti himaa bareechee sobdee suuraa Hacaaluu Hundeessaa piroofaayilii godhattee akka Hacaaluu gadditeetti kan Hacaaluu ajjeese dhiiroo eenyu Abiyyi Ahmed bar nama biraa miti mootummaa gabroofataa kana kan Hacaaluu ajjeese kanaafiyyuu irra deddeebi'ee sitti hima uummata biltsiginnaa paartii ummata garaaf jiraatu ummata imaanaa nuti jiran nuti jettanii sobdanii